ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ አምስ ኦቦሉማዳ yoo dabdanii warqii morma keessan irratti quba keessan irratti harka keessan irratti warqii guurradha yoo dandeessanii nama amantaa qabaatan dachiilee bibbitadha manatti hin jaarina mana seenaniiti sirraa keessaan ba'an boodorri Itoophiyaadha dachii bitadha lafatti guurradha gaafa galtan takka gurgurtanii takka mana irratti hin jaarrattan arabu yakin ka wallahi munira rabbi ka kadde kuno waan birahim gootu jechuudha mallaqa ni fudhatti mallaqa ji'a 5 ji'a 6 wali qabataatu maal lafa bitti lafa duwwaa bitaa waggaa takka booda gurguruu lafa duwwaa bitaa waggaa takka booda gurguruu jechuudha dhugaa rabbi amma tujjaara ajaa'ibaa finfinnee irratti jechuudha kondominiyeemii ajaa'ibaa kana jechuudha kondominiyeemii ajaa'ibaa kana bitatte maal jetta kondominiyeemii ajaa'ibaa kana mallaqa biraa dhiiftee birri malama gurguraa waggaa lama waggaa sadii gonno jettuun jechuudha siigalee haada faate wallahi an qarabbiin ragaadha kani warri qiyyan beeyne ha abbaan manaan beeyne ha geeleen xiyyan beeyne yoona haadanillee anaaf rabbi malee sigaltee lafa bakka afurii hin qaba hataa haartaa qabdu jechuu bakka afurii haa lafa hoggaan dhufe dubbi akkasumatti rabbina waan ni godhe lafa qiyya haartaa hojii kasinaa kannan haa galatoomanii warraan niin abdadhee beekee niin qaba jeesan wallahi na haadanin arkanne abbaa mana qiyyaa biratti mana hulaa 8 kunuun jira jira mana hulaa 8 na dhorkate sumuni takka malan keessa ba'e sila akka isaaniitiin jechuudha. Sigaltee ma hoggaan dhufe kaniin dhoyse santuutu kaniin achi bibbiti santuutu irra na fayyade irra dhufe asin na fayyade fi kaniin morma qiyyarraa qabu. Shamarran keenya waaniin jechuun jiru waaniin dhaamuufan waan namni beeku namarra keessanii booda dhufnee fudhanna qayyattan soba sin jiru. Yoo xiqqaatte dachii bakka 2 bakka 3 kuma 200 yoo arra dachii bitte kuma 300 dachiin hin jirtu sin hin jaan warri Itoophiyaa yoo ati gaafatte dachii naa bitattee miliyoona si gaafatan dachii kuma 300 bitatta kuma 400 dachii bitatta amma yeroo ammaa tana dirree dawaa tana keessa garuu yoo gaafatte dachii kuma 500 munira waatu jira maantu jira beektaa nama bakka biroo taa'anii lafa bitachuu akkamitti danda'an fakkeenyaaf namni maatiin maanuu amanuu rakkoo ta'eef namni hundi tokko miti nama namarraan barsaa nama keessan qachi jiru amma fakkeenyaani dachii asitti geelee takkaan suudii qaba geelee tigisan tuutu obboleessa asii qaba hakkuma isiif dachii bite anaafillee dachii naa bite isiidhaa dachii bakka lamaa bite anaafillee bakka lamaa nuu bite obboleessati geelee tigisiin suudii wajjin turre namu akka inni naa bite anumaaf isii beeka malee namni beeku hin jiru jechuudha obboleettii manarree jaaree an masarata naatti hidhee akkasuma naa dhiise gaafaan dhufu akkasi fuudhee harka naa kaayee waraqaati. Akkanatti geelee hojii qabaatan geelee jabduu nama amantan yoo qabaatan achirraan bitadha isinaa kaadanis rakkoon qabu rabbii jira arra yoo isin kaadan boru teessani gardeemo ammoo wallahi dhugaa isin hin jedhaan san madhiisaati akkuma muniiraan jette kana ilaalkuma 800 jechuun asumarraa jalqabaati mee anumatu isin hin jedhe riyaala su'uudiidha 3 nyaattan ji'aan kuma walirra kaadha ji'a 4 gaya kuma 4 warqii bitadha morma kaadha ammallee kuma kaadha kuma lama balleessaayyuu kuma wallahi billahi wannummaan ati su'uudii galtee Dubaay hin deemtuuf hin jiru disti mana maa miicuuf wannummaan ati teetiin dallaaluma hattuu jala deemtee Dubaay ergita Dubaay nama fidda Dubaay nama garte never inuma hin jiru mallaqni harka keenna keessa jira jireenyi harka keenna keessa jira bakkuma amma jirtu suudii jirta bakkuma jirtu dammaqi Dubaay jirta bakkuma jirtu dammaqi disti manamaa kushiina manamaa miicuu jireenyu manamaa jala deemu isinii galee kanuma bichaa hin laalina kanuma bichaa birrii kuma lama kadilatu taate kuma takka walirra buufadhu kuma takka walirra buufadhu 500 walirra buufadhu dee 500 walirra buufataa deema wallahi abbaa fedanyal an galee argee bar ji'a takka biyya taa'e keessatti biyyittii as nageette Itoophiyaa kuma 500 way qabadhee galee kuma 300 bichaa wayiin bite kuma 200 godhee fite bulii 20 keessatti ni baasa kuma 50 gara siin natteen argu ana ka deemuudhaaf miila qophii irra jiru waan biraa godhuu hin fedhu mallaqa kana ni baasaa hedhab
نباسة دب جامعة كبيتو داف بري كوما شان سنجران كوما سادي سنجران وفتا فرتقالي ادت بيتو دافي كوما جا كوما تربة سنجران كيستو وفتا دائما فوري كبدا وفني دائما مالي بقى الدنيا رتا كان قاله ربي هابي كوني سميسان يكون وان قدان وفن دائما نفتيجو سني كلامتي أنا وين سنرى أرجع ده وانا سنرى أرجع ده إنجيل كنا منيران تنا وين سنرى أنا أرجع ده تكون وين أكن تاني بري يو إكبات تاني إسنيف تولي كان أرف سنيف كان جيب تاني كان جالك تاني اللي أفهم كيف سنيف أفهم كيف سنيف مالي بس نيجي دلا بيجي أربعة أبان كيف سنين بيكو هاتي كيف سنين بيتو أبوليسي كيف سنين بيكو usul abdani waggamata ka hafuudha keessa dhukkaamsitanii dalagdanii jaarsi kan kee albee qaratee si eega bismillah jedhee gaafa galte sirra kaa'uudhaaf abbaan kan kee bismillah jedhee sirra kaa'ee si qaluudhaaf si eega dhiirayyuu ta'a dhalaayyuu ta'a dhiirri gaafa biyya gale kooliillee badhatee bolokkeettiillee badhatee irraa bareeta ati garuu hoo tokkoffaa dhalaa biyya arabaa jette mana abbaa haatete kan keetti baate qilleensa si seene argite tokkoffaa maqaa biyya ormaa fudhatte لما فعلا بيجي أربعة أمتى من أباهم كده هذا تنتهي من أبيراتو بولاني دبني من أباتك قالوا نقول فاتا بيجي رباتك هاتتين أفاول ولالته أبولي سكتين أفاول ولالته أرداك تب أباكتين أفاول ولالته ملك هركان كبدو سيجله باية أنفات جريني باية يجون أبا منا كبدا وان الدرة هاف ملفكاي أبولي تدي رب ما صدات رب ما نسين كبيان سلباجي من بيتنا سلباجي من بيتنا بلاش ما تسالباجي ما بتورة ديني كيسان سنين دابتين ما منيرة ربي جديتي وفاطمة إثيوبيا ربي يرى برا غوراني جلن إثيوبيا كيسان نمني لوخان جرا كاسو نجرا لوخان نمني كاسو تكفى وفني بيجام باكوني دركا ما ميچوتو ميرغمي چته بودا تكوسو قمت كابي أكاسي تدغارتي هركان تماني ميچاني ماشيني نجرو أكاسي تهركان تماني ميچاني واني قدن تو كونجو هندي جبدت منيرا نركن ناقبدو ميشان الكترونيكس دا اسم بي على راغورتن كون افهم بي كنا باوري قد اكاسي هنكبو ولا استشواري متى بيتي غليني متى امبلچو دد ميشان اسي باوري كما خبي كنا تقولت ندف لچو دد ميشان اسي باوري كما خبي كنا تقولت ندف سما إننا مدري رايت isni gale walitti dhuf ifa finne gasent meeshaan turkii akkanatti guute dallaalle amma dubai irra turkii irra akkanatti harba kamsa akkana wal keessa deemutti jira bilaashumatti dhiiga keessan gadi fixatta bilaashumatti dhiinni keessan jigu jira anuma dubai irraa katanii suudii deemtanii wallaalaa oma suudii irraa katanii dubai deemtanii wallaa هيك جبنا يتكلم من هذا بيجي قلت جي له وجه صديق سجرت أرجع شلت كده واحدة سلباجي نسنقول تنقول أتمنى أنا باتي سلباجي كوبا مثلال أنا باتي وان تيمو قم تقول إذا سلباجي كوبا مثي وري بيجي ثانيا هذا فيبا في الروتن جيتشو وري بيجي كني جرو كوني نمني هذا فيبا رستيانون جرو gaafa ati biyya ambaa jirtu mitiyyoo teenya intala teenya siyaanne sii dheebonne siin jaan gaafa ati biyya galtee ji'a takka teesse hin deemtu ni turtee bar waraqa gubdee haadhatiyya bakka ati deemtuuni ammallee haareetti karaa biraa sii barbaadan si galteema gattaa ita dhabdee dhufte laffaatee dhufte biitti namaa siif ga'e suuqaa takka banadhu asitti hafuura baafadhu dhali ilmoonu dhali akkoo ilmootee akkoo ta'uu barbaadna namni siin juu hin jiru dhaggeeffadhu sittiin himaa ati lubbuun akka itti oromoon lubbuun abbaa malee adeeran qabduu jaan lubbuu teetii sumaatu irraa masuula yoo ati fi yaanne namni sirra si yaadu hin jiru lubbuu teessaniif yaada haadha xiyyaan naa yaada abbaa xiyyaan naa yaada obboleessa xiyyaan naa yaada jettee lubbuu ati yaanneef namni biraa kasi yaaduuf hin jiru lubbuu siituutu teeti lubbuu teeti siitun ati yaaduu fi qabda lubbuu teetii dura tokkoffarratti waan ati godhuu qabdu bareetiti yaa amma obboleessa xiyya qadiiraa warri keessan ati ergituufis numa nyaatan erguufaatuufis numa jiraatan numa nyaatan warra keessaniin ergina jechuudha yoo son taane yoo ergitanis qiyaasatti dabarsa maalleeni biyya alaa hin quufamu maalleeni biyya alaan barakatu siin jedhan isaanu akka waan horii bilaash lafaa guurtanii fiddanii itti fakkaata malee akka waan laffaatanii bu'aa bahii meeqa baatanii maallee kana dadhabdanii fiddan warra biyyatti hin fakkaatu ati ammoo qarshiin irra achii harkattu tuni yoo achi ol kaa'ette boruu si fayyaddi dahamni giraamni tokko qarshii 350 akka suudiitti jechuudha 350 jechuun baatii takka yoo dalayte
giraama meeqa akkasii bitu ni beektati jechuudha. Waan biraa dhabdee dahaba giraama tokko bitiiti abu saayikil xiqqaasan firratti rarraasi. Guyyaa warri keessa mana keessa si zabbatee si aree guyyaa bakka bultu dhabde mana dahabaa galiste gurgurattee mana kiraa kireeffattee toliin seentaan kan mana dhawattu si fayyada jechuuf sitti himu jiraata. Kanaafuu yoo salaalam umrii guutuu biyya namarratti yaa'uu barbaaddan malee dhageeffadha gurra isin cala'u barbaaddan malee maallaqa keessan qadalaydan huccuutti carqitti hin fitin haati faata isiniin jettee jirti. Lammada wahuman taane fira keessan adaadaa du'e haboo du'e eessumaa du'e akkoo du'e namu haa du'u. Du'a warra firaa hundaratti maallaqa isaas guuraan oolina. Fuudha namaa hundarratti maallaqa isaas guuraan oolina. Akkoo teessan ta dur biyya duute maarree duute wadaaja godhaan oolina. Duute namni du'e waan nyaatu. Dhageessanii maallaqa keessan walirra kaayyadha. Dhabdanii dhabdan abu saayikil tokko bitadha. Yoo san dadhabdan dachii takka ta xarafaa dachiin irratti xarafarraa ati kaaree dhibba takka. Qarshii kuma dhibba takka shantamitti bitattu. Amata dhufu walakkaa taati magaalaa hunda keessatti barbaadi dachii rakkisaa magaalaa. Kuma dhibba sadii gurgurte amata dhufu. Amata dhufu kuma dhibba sadii gurgurte. Sigaltema dachii bara deengaddaa asirraa qarshii kuma dhibba takkaan bitte. Anamma ijoollee takka deengadda natti ergataniiti Suudi Arabiyaarraa nama 8 dachii kaaree meeqa kaaree kuma takkaansa nama 8 natti ergataniitiin nama isaanii erganii isaan hundi geessee si booda isiniifin qarrasa dachii san dhaqee geessee garsiisee kaaree dhibbaa fi kaaree dhibba lama lamatti wal geesse dachii san dhibba lama lama wal geesseeti kaareen dhibbi lama lamatti hafte sanullee anillee tiyya si wayii irratti deetiin fudhadhe si galteema kaaree kuma jechuudha kuma dhibba lama lamatti nadda jireef kuma dhibba lama lamatti jechuu qarshii kuma dhibba lamaan haa miliyoona kuma dhibba lama lamatti adda jireetti kuma dhibba 8 isaanii san akkasitti kumaa fi maale miliyoona tokkoo fi kuma dhibba jaamu kana adda cirree fi dachii san amma namuutu dachii mataa isaatti masarratti hidhachuu jiran akkanatti dachii xiqqoodhaan nama tokko wali bu'aadhaati dachii kaaree kuma kaaree dhibba 7 kaaree dhibba 5 bitaddaa kaareen dhibbi takka mana ulaa sadii siifuuti qarshii kuma dhibba takka kuma dhibba 50 bitta malaan isinii reebee kaddaa kaaree dhibba takka mana ulaa sadii sagaraa shintibeetii siifuuti qarshii kuma dhibba takkaan bitatta wali buutee jechuu qarshii kuma dhibba takka takkaan qarshii kuma dhibba takka kuma sadii suudiidha jechuu waan guddaa miti si galteema bitaddaa achii bichiitti ana haala keessa waan hin beeku jechaan akkana isinii hime maallaqa guddaa namni isinitti himu miliyoona kuma dhibba 8 kuma dhibba 9 miti namu teeriin hanga humna fitti dorrobdi waan taateef mana namaa dalageetiin argee waan taateef maallaqni keessan kun hamilee isin cabsa dachiin bitaddattee gubiyya bilbilte kuma dhibba 8 kuma dhibba 9 siin jaan siini man Bu'uura na dhageeffadha. Naannoo qoy muniira ta'e afaanis si qaba. Laal biyyuma feete feetu shaashamannee taata feetu harargee taata feetu arsii taata feetu baalee taata feetu bakka feete taata. Waan humna keetii irraa eegalta. Eessatti warra jetta. Dachiin asa harargee keessatti rakasaa koota harargee keessaa bitadhaa jechuutti hin jirtu isiin. Bakkuma jirtu irraa waan qabdu san bitatta. Bakkuma jirtu irraa bara. Ammas taree deebi'eetiin namoonni tokko maan jedhaan lakki faamiliin kiyya alhamdulillah faamilii gaarii warroota jala kana jettantu jira. Fakkeenya wayii sii kaasa habiibtii tiyya. Haati tantee barbaddu jettee si nyaattu bara. Haati tantee badduudhaa jettee si nyaattu. Yookaan ammoo si rakkisuudhaaf si fixuu jettee haati tantee si nyaattu. Fakkeenya sii kaasa mana balbala shanii haate biratti ijaarte haate maatiin kan kee itti galan silaa ona ijaaranii achiin kaanii itti galanii keessa jiraatan. Gaafa galte jette aayyi keessaa gabba inni gurguradhaa jettaati. Saroo bichaa naa deebisi. Aayyi keessaa gabba inni gurguradhaa jettamoo aabbii keessaa gabba inni gurguradhaa jetta. Kan ta'eeti mindaan ati argattu mee biyyootuma arabaa kanarra gifaa bilkuma 40 irra waliin caalu mindaan isin argattan biyyuma feetan dalagaa. Biyyatti silaa birriin guddoodhaa eessa? Kuweeti mattuyyuu atta yoo guddate kuma 40 san caalan jaladdan jedhatti. Ichi haadatis ka akka sanis ijaartee kaatee ofiillee ka akka sanii ijaarta biyyuma arabaa keessatti idmeen keessan isin deemee fuulli keessan walitti isin sun tura. Meenaa fi maame sinigala hin dandeessan jechuun gatii kana ta'eefi ofii keessaniifis waan lafa buufadhaadha sinigalee malee maatiin keessan bineessa maatii keessanitti hin kenninaa miti. Homan fedhe yoo ta'e mana haatee keessaa gad darbitee ofii ittiin galtu yookaan ammoo haate kilaasii kaanitti jaarsa kan keetii waliin kilaasii kaanitti hin galtu soddaa fi biddii yoo fagootti ifatan bareeda. Jireenya yoo maatii irraa fagaattee jiraatte irra bareeda kabajaallee yoo masan qabdaa jechuudha. Sigale maatii kan keetiifis dhiirsi keellee yooma san kabajama gisima soddaa irraa fagaate kabajama. Sigale yooma akkam ooltan naga jirtanii jedhee gaafatama malee gabbanii balbala ganama galgala laalanii jedhan kabajaa hin qabu. Siniif galaa miti. Kana jedhaa jirra malee maatiin keessan bineessa maatii keessanitti hin kenninaadhaa miti. Maatiin kan kee maatii gaariidhaan ni kaa'e. Haati tante
Sii kushiina hambaa keessa qaqamaa jirtu. Tarifeensi kan keddan fashaashii hambaatiin asii sirraa citee malaa xufte. Sii galee. Taga di rifeensi kee ollumee asii achi dhumee jidduu tana rifeensi si hafi akka goofareetitti. Isii sanii erga isii biraa baate jettee waan ati keessa jirtu rabbi yoo quba si qabaate malee ummaan ta'e quba si hin qabdu. Quba si hin qabdu. Kama bira jiru sanii yaaddi. Isuma kamarka isii keessa jirtu. Kamarka isii keessa jirtu sanii yaaddi. Isi marka isii keessa jirtu sanii. Osoo daalachatee afoo taa'eetiin ummii jedhee dami kun birrii dhibba shan bichaa fuudhi biyya nyaadhaa isin ifaa jeesii akkas gootanii danfa isii akkas taate kushiina hambaa keessatti isiin akkas taatee fiddette kuma shan luqqifteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu? Kuma takka hir'iseetti fuuteetti kenniti. Hir'ataarti moo hir'ataan jirtu? Sargiidha jedhee maali namaa jedhee akkas yoo namaa jedhee luqqisan. Adunyaan luqqaatutuun eessa hin geettu jechuudha. Sii galee ati gaaf kan biyya hambaa keessatti qarqii dabarsita. Qarqii gattee deemta jechuudha. Abbaa manaallee akkasi. Hanga silkii sirraa fuudhaniif onlaayinii immoo irra gadi hin bu'an. Hanga ati birrii baankii galchitee miisejjiin isaan irra gasseenuuf. Miisejjiin irra gasseenaan quba sin qaban. Miisejjiin irra gattagannaan quba sin qaban. Kutan jechuudha. Ati indigana aageen deetee kushiina namaa hojjetta. Akka lukkuu jechuudha. Killee lukkuullee yoo walii qaban bar waan gaarii gurgurani. Gaafa adaduma siin cirri jettee buuftuun fuutee waan nummaan gootu tokko hin jiru. Amma kun Muniiraan alhamdulillah haadha ijoolleeti. Gana wayii janajjantee heerumuu maal jechuudha wanni isii rakkisu hin jiru. Alhamdulillah ijoollee qabdi rabbi naa guddisuufi. San keessatti kun galtee nagaa lafa teettee bishaan ofii dhuddee mana ofii ijaarataatti bakka itti galtee gatteettu jechuudha. Sinii galee. Boru gatteettee mana ofii keessa yoo barbaachisaa ta'e qullaa ciifte bishaan dhuddee eenyu namni jedhuun hin jiru. Galte biyya ofiititti hagas jechuudha. Suudii waggaa meeqa jiraatte hadha kun galte yoo rabbi isii jiraachisee isii geesse boru nagaan keessa jiraatti. Kana isiniin jechuun jira malee waan birootii miti. Gizee namni waa isiniin jedhu yaada namaa jala akkana godhattan. Kanaaf itti fuufi Muniiraati. Laalaadha baatee mana arraan tana meen irraa gabaabsina. Arraan tana Itoophiyaa keessatti dalagaan ni jirti. Dalagaan ni jirti. Garuu warri biyya tanaa warri si dura jiru dalagaa siistama sin garsiisu. Warra biyya tanaa hogguu waa dalaganii fi hogguu waa nyaatan hin agartu. Hogguu sagaraa seenan qofa agarta. Ministeera isaanii sin garsiisan. Dura numaan jaan warri biyya tanaa haasinni yoo eessa jira jettee nama biyyaan bahin bira jira. Biyya keessa jira. Hedduu namni keenya biyya keessaa kun walitti walaasida. Hedduu walitti warra biyyaa bahin walii beeka malee akka namni biyya alaa deemee qubatu hin barbaadan. Dhuftee baatii takka ija isaanii dura deddeemnaan guyyaa kan magaalaan guutuun akka wal mari'attetti hin deemtu hin kunne yeriiti lubbuu isa keessaa fidan. Lakki hin kunne hin deemu qubachuuf hin deemaattee ati waan qabattee dhufte san ifiiteetiin mari'attee waan si baasu itti yaaddee dalaguunuus hin dhibne fiduunuus hin dhibne mana tokko mana sirraa hin gabaabsa dubbii kaatee yoo mana kiraa kireeffatte yoo nama biraatti 4,500 kireessan ati 7,600 jaan biyya alaarraa dhufuu kan eega mirkaneeffatan. Tole kanumaa itti galta. Namni tokko si bira yoo dhufe ifaa halkan ifaan nurraa dhaamsi siin jaan teeppii nurratti hin shitin siin jaan sagaraan seenin ni guutamti siin jaan ganamuutti hin dhiqatin siin jaan. Haya sa'a malee ala baatee ulaa dhuftee nutti hin dadhayin siin jaan ulaa keessaan danqaranna siin jaan. Si biyya namaa teessee dhufte kan hangam takka if jibbita mana biyya namaatti baatii jaha kiraa kafalteeti maktaba abbaa manaatiif ati hin agartan. Baatii jahan san achuma geessitaaf kiraa. Warri Itoophiyaa mana kiraa isaanii keessoo ati galte wallahi osoo jetta dachii duwwaa bitee madaabaraa irratti dhawadhee aduun akkanatti hin baane roobni kanatti roobne miikaa gubbaa kaayadhee kiyyasan keessa ciisee si mudachiisa. Dubbiin tana achi nafne warra biyya namaa jirtan mana goojoo takka feetu haadha qabaadhu feetu abbaa qabaadhu feetu jaarsa qabaadhu feetu ilmoo qabaadhu waanni qiyya janii fi waanni keenya jan tokkoo miti qiyyaa rabbi si haa barsiisu qiyya waan jettee maftii itti qabdu maqaa keetii waan jiru biyya keessa osoo biyya alaa jirtu fuulaa takka godhadhu tun afaan oromooti siidhaame wasiyyaa osoo biyyisan jirtu isa lammadaa yoo rabbiin dalagaa bareedduu sii godhee faagarra rabbiin si kaaye mana hulaa lama ka itii galtu deeraa fi mana wal keessa bakka itti gatteessee buna dhuytu